صوب بالله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قروة نانو برزالة رقو برزالة جرة نانو سنة كيستي بقى رفنيو إجول همانا من قبابته نمني هم مقا قباب دو قبو كارو مديرا فاي دي ميرا وفسيتي أچو مان كرارا دي بيا إيرا كاليس رقو كيتي جتة بقا كان سينتيتي بقا كان إيرا كاليس رقو كيتي جتة أما دورا رقو أمتا كان رقو هواسا كاناتي جتة بقا كان سينتيتي بقا سينك أبيتي لنانو نتيجركو bakka seena qabeettidha himma gaggabaabduu yaadiin himma gurguddaa si yaachisuun dirqama keenya ta'a jechuudha eega bakka kana jiraanne himma gurguddaa isa kaan yeroo biraatti deebinee ajandaa godhannee miidiyaa gurguddaatti ol baanee haasaadhinnu amma waan dhufneef wanni gabaabaan maaliini naannoon kuni gammoojjiidha waan ajaa'ibaa tokko asitti agarre wanni nuti agarre maaliini namni naannoo gammoojjii kana bu'ee bakka rakkoo barzaalaa kana dhufe waan ajaa'ibaa arguun nabu inninis maaliini boolla seenteeti boolla keessa ganama seentee hallayyaa keessa sa'aatii tokko haroo keessa deemtee bishaan dhugamu bishaan qaamatti bishaan namni qoonqoodhaafoo dhugu dhayxee waraabbattee achi as deebite way yaa nama ilmaan hin qabne yaa dhukkubsataa takkaa'uu yaa nama humna hin qabne yaa nama isa ergatu hin qabne akka ati jiraatu isuma beeka jechuudha kanaaf mee ajandaan nuti dhufnee fi guddaanii isa ammatti jiru kana miti qoonqoo isiniif hin eegalu miti maal jennaan egereefoo maal hojjennaaf laata hawaasa keenya kanaaf gara fuulduraatti maal yaannaaf laata isa jedhume Sufiyaan gabaabaatti ergaa jirtu hawaasaaf lafa keenya waan qabnu qabna yaada lafaa qabnu qabna mee baga dhufnee agarreeyyuu keessa akkuma naannoo beeltuutti ajandaa qabnu akkuma naannoo gujiidha gujii gammoojjii gujii keessa sagantaa qabnu waan itti deemnee tarkaanfii isteeppii irra jirru qabnaati isteeppii irra jirru irraa sababa ta'uudhaani dhimma naannoo kanaa ilaalchisee namni gaa si galee bakkuma cabee akkuma cabseetti nama okkolcha rabbi akkuma cabseetti nama okkolcha mee hamma sadarkaa bishaan gurguddaa ga'amuttuyyuu mee jalqabama hojii waan argaa qabnu sagantaa isiniif haa ibsu inshallah. أيه بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قام موت الله قام مسجد. كبكر في الرا هنگا أمات نوجين جرو. كان جنم الرا جلجلاتي نبير دابتي هواسك نبير دابتي. بلشينسا أنا كنا كقولنا هواس بالله وجين أكتر ولي جلني وفي ركو إساني تيف كونغولاتا وفي هوفني إفاجة جودو هواسي كيسو جرو كنا هوندا إسارة هواسا إم بانا جرني وجدي موساني تيفي نانو غريغري إلا أدى وانا أرجعني وان تاني لما فات نانو ديم لكيسا نانو لما فات رتربي أسندورا ركون كوني ركون نم تولشة تجرا ركون أمامات تجرا إدو ركون نم تولشة جرو سنيتيس قاموا مكنا كان لالا هواسا كبو كان إما هواساتي ركته كان إمون درس بوئه بكسندك وهم دس الرئيسة هواس سوّجين جرو أرجعني إنه كل لما فات كان أفو الفات أجتشون بربنا أيه قالتوا معي سلام فا ركون كوني ركو يرو جبابات كان ما دفنيت أونجيدا أونجيني مو وان أمامات كوني بفلمان علاج أرجعتا توقف ربي تدبي وداني لما فا مو والجرجار ودان كيسابانا كم إني سدفان سبب ركو كناتي نمو وان أرجعني كم توقف هواس كيدنان والأرجع جرا ركو سال على إسا ولا كيف تجرا إني لما فا نياتي سوفي نياتي كوفاس وانتيني ركو فرماتا وارا إسا برباتي سو سرجع جرا إدو كنا كيسات أرى هونجة تبغى دفنه هونجة كان أنا لتيمو هونجة أمامات تجرا جت إرجع بيشان إنجراتي ريفوس تزرع يكاسن إنجرا نمني لو كبساتا نمني ركّتا نمني عمري نسا ديم نمني إلمان إنكامنه جانا مساء تقصينه ساعة سدّيتي تقول أني تدبي أبيشا ورا بتي وجودني كوني أكملت كيسا بقوله موسيني إيفنا كنا في رفاتي أرى دفنه كنا كيسب هواسني غرغار وفنه إدو سنجرا إدو غرغار ساجرا نمو هواس إفنه أسجرا وانين كيسابي منسا نانو نسا مال فكاتا حال نسا مال فكاتا كنجرو لالا جرا أسير دابنه إدوم كم بيشانا كبربادو إبرا إبتي تمنى بيشان كوني مو ربين أمم الله فجلا كبا وانمني هجته باسو دندو كايو كن إسا مناباني سنين بكي حق أقول دندو
bakki dhugatti isa barbaachisu akkuma naannoo Sawweena Daawwee Qaachan laga hidhaa bishaan biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti bakki irra fagoon Oromiyaa keessatti Harargeedha. Harargee keessatti meetira 600 irratti argama. Irraa guddaadha jecha. Irra fagoon 600 immoo Harar irra jira. Naannoon biraa fakkeenyaaf Baalee bakka gammoojjii jedhame irratti 350 irraa haga 400. Rakkoon bishaanii Harar irratti argama. Kanaaf rakkoo bishaanii kana furuudhaaf furmaata waaraa waan barbaachisuu fi kaayyoo qabna, karoora qabna. Karoora san keessaa iddoon kun haqa godhata jechaadha. Bishaan baasuu haqa godhata Rabbi haa jedhu inshaallah. Kanaaf sagantaa itti aanutti gaafa deebinu iddoo kanarraa bishaan baasuudhaaf deebina biiznillaahi kariim. Allahu akbar. Malee as deebinee midhaan qabanneen dhufna. Ammas rakkoo hawaasa keenyaa qoonqoo harkaa qabduttu sagantaa irra jirru nu dhaabsisee as dhufe malee sagantaa nama gargaaruu nyaata gargaaruu waan adda addaa gargaaruu sagantaa hin qabnu. Laakiin rakkoon jidduudhaan dhufte akka san dhaabnee kanatti as deebinu. Kan Baales, kan Booranaas, kan Gujiis, kan Wallaggaas, kan Walloos rakkooleen amma argaman kun lubbuu jiru irratti bishaan baasuu dandeenya waan ta'eef furmaata lubbuudhaa kenninee itti deebina jenneeti malee kaayyoon keenya yeroo gabaabaa keessatti maashinicha keenya qabannee iddoo kanatti argamnee badee kanarraa hawaasa kana gammachiisna. Allahu akbar. Kanaaf hundi keessanuu du'aa akka nu gootan yaadaan akka nu wajjin jiraattan humnaan akka nu wajjin jiraattan dhaamsa kana akka dabarsitan yeroo gabaabaa keessatti gaafa asii walitti deebinu maashina dhaabnee bishaan samii keessa ol faca'u arguudhaaf Inshallah. Yeroo hedduu lafti tun amma deebinee waggaa dhufnu fagoo jennee ilaalu jirra. Erga ganamarraa deemne deemaatuma jira nama gargarii kiiloomeetira 100 jennee sa'a takka sa'a 2 jennee eega ganama bariisaa kaafne oofaa jirra karaa kanarraa nama hedduu biyya hin beekne akka xiyyaa jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf lafa rabbii uume kanarratti bakki fagoo jedhan hin jirtu. Yoo bishaan jiraate, yoo neetworkiin jiraate, yoo manni fayyaa jiraate, yoo manni barnootaa jiraate, yoo bakki itti midhaan daakkatan jiraate, yoo wanni jireenya nama barbaachisu jiraate eessarraa fagoo bakki hundinuu samiin wal qixa samiidhatti wal qixa rabbi biratti wal qixa amma rakkoon biyya teenyaa waggaa laallee agarru keessaa bar namni amma neetworkii waggaa jennu bishaanii dura moo neetworkii dura bishaan waan wal dura waan oolawiyyaata qabu jira waan dura ta'uu qabu fakkeenyaaf biyya teenya tana keessatti addunyaa tanarratti amma Afrikaa tana keessa waggaa odeeffannu waa warra biyyaa qofaa miti addunyaarra namni itti hirmaatee bishaan faa namni himatu bakka hunda haga mana namaa jala bishaan baasanitti nu amma warri magaalaa jirru yeroo jireenya asii kana dhufnee agarru namni bakka rafu jalatti siree irratti bishaan baafachuu malee boombaa banachuu malee nafa mana kana keessa achi deemtu boomba ban achirraa boomba ban fooqii takka keessa bakki boombaan hin jirre kifiliin boombaan keessa hin jirre hin jiru rabbiin akka fedhe qaba achi keessatti asitti immoo manni goda keessa nama osoo bishaan sanii waraabbadha jee lubbuu dhabuufaa jira namni biyya tana jiraatu ni beeka amma biyya tana oowwa aduudhaa dhabamiinsa roobaa kanaa wajji oguu waliin laalle mayra kana namni laale mayri kun akkamitti karoomni hin jirre mayree jennee gaafanne namni takka asin dhufin hin beeku maqaa isaa muka kana namni naannoo kana dhalate ni beeka dhaallaa jaaniini amas 8 karaa takka bishaan roobee fi amas 8 jiraata bishaan kun amas 8 booda kun jalaa goggogee mukni kun jechuudha kun goggogeeti qaraa ta'ee kun amma halaal ka goggogee laata akkanatti kuno amata torboggaa ta'e kana goggogee 8 faa keessatti kun akka mayraa amma amata san keessa jira hoggaa kan laalan kaameeraa irratti magariisa fakkaata muka kanaa jira malee muka kun haadhoo muka sanitti ciqaba waan inni fakkaatu goggogaa watakka baalaa fi mukni illee ka goggogee jechuudha kanaaf waan rabbi nu dandeessise gama tokko waan nuti dalagee jechuudha gama tokko namni kana laale wooma roobni halkanii guyyaa roobu jiru fakkaata namni waan kan muka kana laale namni naannoo kana dhalate immoo seenaa muka kanaa ni beeka waan zamana kanaatti jechuun ni dandeema kun seerri isaa jechuudha kanaaf wanni jennu nu hanga rabbi addunyaa tanaa nu jiraachise niyyaan teenya dheertuudha waan biraa yoo dadhabne hawaasa keenya kanaaf yoo karaa baasuu dadhabne bishaan baafnaaf yoo mootummaan karaa baase nuti bishaan baaf yoo mootummaan tirka hidheef nuti waan biraa goon waan wal gargaarree biyya tana keessatti jijjiirama fiduudhaaf namni yoo waliin dhufee waliin marihatee waliin tokkummaan deeme wanni ilmi namaa godhuu hin dandeenye hin jiru inshaallah lafa tana ugaa agaru bakka bishaan itti bahuu qabu hawaasa keenyaaf jennee heddummina nama asirra jiraatutti soggaa laallee
akka malee hedduu edaan gaara mul'ataa jechuun rakkoo barzaalaa kana fa'aa edaan inumaa rakkoo biyya tana maqaan siidhaa rakkoo hojii wal fakkaataa rakkuma sanii hujeetiin laalee nu wal quba qabaachuu dhabuu fi nu isaan quba qabaachuu dhabuu fi namni adda addaa quba qabaachuu dhabuudha malee lafa bal'oo tanarratti rabbiin isaan uume lafa bal'oo tanarratti rakkinni jiru haguma ijji ta'e laalte ijumaat dadhabee irraa deebi'e malee lafti tun tan uummata anaatiin kanaafuu inshaallah yoo rabbi fedhe yeroo gabaabduu keessatti maashina bishaan baasu nuti osoo kana jirru akkuma reefu obboleessa keenya Sufyaan dubbatetti nu waan kana xumurarra ga'e aboo uummanni beelaan dhume nuun jaan maashina maal haasofte uummanni beelaan dhume jennaan ficaa goggoyduu fuunee afaan horii eegalle kanaaf waan sanis hin dhaabne furmaata waaraa kan yeroo fagooti inshaallah itti fufna akkanumatti namoonni biraatis nu laallatee addunyaa tanarraa warri gargaarsa godhuu fedhu kan biyya Arabaa jiraatu kan biyya Awurooppaa jiraatu kan biyya Faranjii jiraatu kan Eeshiyaa biyya adda addaa Afrikaa keessallee jiraatu ummata kanaaf namni irra caalaan sadaqaa nabiin alayhi salaatu wassalaami bishaan nama obaasuudha jedhe ilmi namaa wanni dafee du'uuf bishaan nyaataaf nama ji'a sadii fa'aa osoo nyaanne jiraachuu danda'u jira bishaan ammoo oolanii buluu hin danda'an kanaaf inshaallah yeroo gabaabduu keessatti qaama mootummaa ka biyya bulchuu wajjiinis hawaasa wajjiinis ulamaa'ota keenya wajjiinis dargaggoota keenya kanaa wajjiinis humna takka taanee bikka hundatti bakka uummanni keenya mana isaanii hundi galatti bishaan baasuudhaaf qophiidha mi inshaallah qophiidha inshaallah musta'iddiin inni gaagaa musta'iddiin jechuun gaariidha ono السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا سلا بلوان كي أستاذه كي بلوان كدبتشون فيني ترى كرو أنا دين كسي سوي تجي. هم سني نتدا ولا جديد. أنا واني نعجائبه. واسديا. فقط ندين. تكفى. لفتي كنا كم سينا qabsoo Oromoo keessatti beekamu naannoo gaara mul'ataadhaatti kan jirru jedhamee beekama. Bakka qabsoon gobeellee jedhamee beekama. Gobeellee jedhamee beekama. Bakka qabsoon Oromoodhaa itti finiidha. Yookaan irraa eegalte. Kanaaf warra abboota keenya qaxarsiimoo nuu kaa'aa ture. Kallattii ittiin deemnu nutti agarsiisaa ture. Rakkoo hawaasa ofii bira darbanii rakkoo hawaasa bal'aa saba keenyaaf hojjechaa ture santu asirraa bahe. Asitti jechuu karoonni saba kanaati. Akkan hanga ammaa argannes kan fuula dura argannus bakki irraa maddi ta'e as bira jechuudha. Tokko kanan na dinqisiise. Lammaffaa baala kanaan dhagees argees hin beeku. Taallaa seenaan kun Oromoon kun walitti qabatullee ilaalaa Oromoo as biratti. Bara 88 sirni gadaa jijjiirama. Barmaanni hawaasi keenya durii ittiin nu guddise haala kanaan jechuudha. Kun hundi waan guddaa walitti hidhatee deema. Dhimma waloo dursanii akka biyyaatti bilisa nu baasuuf asirraa qabsaa'aa turan jechuudha. Kanaaf ani wanni na dinqisiisee fi wanni Oromoon cufti beekuu qabu. Siikooman, Ituu Amban, Afran Qalloo, Maccaa Tuulam, Shanan Gibee, Iluu hundi isaa wanni beekuu qabu. Amaanaan guddaan amaanaa abboota keenyaa sun nyaannee irraa. Amaanaan abboota keenyaa sun ofirra nu eeggataa jira. Mee takka jennee haa jalqabnu. Bishaan kana haa baafnu. Bishaan kana haa baafnu. Maashina kana haa binnu. Dhiheenya kanatti hoogganaan keenya dhaabbata eegare labsii kana nuu labsaa. Uummanni keenya biyya keessaaf biyya alaa irratti hirmaattanii waan kana inshaallah fiixa baafne seenaa abboota keenyaa kan lammata bakka kanatti hin dhaabna yaada. Mashallah. Ergaan keenya kanuma. Wanni bakkaan wanni nuti yaadnu illee kanuma. Baga dhufnee baga agarre. Baga yaada yoo qabate bulchaa adda. Mee bulcha qotu. Salaamu alaykum. Sila bulaa gaafatame namichaa gaafannaa. Jedhe. Hedduu gammadne nuti as dhufuu keessa. Duratti wayita tana oomisha marsaa duraa oomishatteen kan marsaa lammaffaadhaa amma waan gaarii irra hin jirre waan magariisa gaarii argina. Yeroo lama muratti. Yeroo lama muratti waggaatti. Yeroo lama muratti. Ji'a maaziyaa kan jedhan achirraa eegalteeti gara caamsaa kana ni muratti. Gara caamsaa kana oomisha jalqabaa ni muratti. Eegasii booda kan lammaffaadhaa facaafattee gaallis ni nyaata, re'eenis ni nyaatti, loonnis ni nyaata. Wanni beeyladaa ta'e cufti ni nyaata jechuudha. Bineensi gaaraattis kan waan magariisa nyaatu. Bakka caamsaattis ni gaa. Ni nyaata jechuudha.
bara kana garuu goggogeeti caamsaan waggaa guutuu roobni waan hin dhufiniif jecha goggogee mooyini kun sababa kanaan beeladaaleen baay'een kan miidhaman. Akkuma isin jette rakkoon asii rakkoo wantiidha ammas marsaa lammaffaadhaaf akka carraa waan isin jettanii wajjin waan isin milkeessa kan kaayyoo kana rabbillee galmaan isin gaa jechuu har'a isin illee abdata qoratamee waan lafa jiru wanni isin